Yooyyaa akkam jirtu baga garee afaan kompiitaraa waliin barachuuf jedhamutti nagayaan dhuftanii. Afaanota kompiitaraa jiran keessaa C++ afaan kompiitaraa jedhamu irratti fuulleffadhee jalqaba irraa jechuun beginner level irraa amman beekutti waanan beeku isiniif hiruudhaan yaala. Kun viidiyoo isa jalqabaadha jechuudha. C++ barachuudhaaf maaltu nu barbaachisa kan jedhu irraa eegalla. Namoota beginnerii yookiin immoo jalqabaaf hin taane kana bira darbuu dandeessu, skip gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf C++ jalqaba irraa barachuudhaaf wanti nu barbaachisu inni jalqabaa integrated development environment wanta jedhamu qabaachuu qabna. Kana jechuun IDE bakka irratti koodii keenya C++ yookiin afaan kompiitaraa C++ jedhamuun barreessinu qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf Google irra deemtanii yoo cross platform IDE for C++ jettanii akka kanatti search yoo godhattan Google waan akka kanaa isiniif fiddi. Sababni cross platform jenneef kompiitaroonni yeroo ammaa kan operating systemii garaa garaa qabantu jira. Kan Windows ofirraa qabutu jira, kan Linux ofirraa qabutu jira, kan Macintosh ofirraa qabutu jira. Kanaaf koodiin isin C++ dhaan barreessitan operating systemoota bebbeekamoo kana irratti hojjechuu waan qabaniif, fakkeenyaaf Windows irratti kan barreeffame Linux yookiin Ubuntu irratti hojjechuu waan qabuuf kanaaf IDE cross platform ta'e isin barbaachisa. Kanaaf IDEoota jiran keessaa 18 beest ta'an websaayitiin techmint.com jedhamu dhiyeessee jira. Achirra deemtanii yoo ilaaltan kan isiniif ta'u yookiin kan salphaatti irraa barachuu dandeenya jettanii yaaddan filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf NetBeans kan jedhamu jira. Kun Linuxidhaafis, Unixidhaafis, Windows operating systemidhaafis ni hojjeta. Akkasuma code blocks kan jedhamu jira. Itti dabalatee Eclipse CDT yookiin Eclipse C development tooling kan jedhamu jira. An kanan filadha experience hin qaburraa ta'e. Kanaaf akkamitti Eclipse CDT jedhamu kana fe'anna kan jedhuuf osoo Eclipse CDT kana install hin godhin fe'atiin dura wanti isin gochuu qabdan sistemii keessan irraa Java JDK jiraachuu yookiin immoo dhiisuu isaa adda baafachuu qabdu. Fakkeenyaaf kompiitarri nan fayyadamu Mac waan ta'eef Mac irra JDK jiraachuuf dhiisuu isaa as search isaarra deemee ta'in system preferences jedhee yoon akka kanatti seene as keessa Java kan jedhuun barbaadaa jechuudha. Warroota as keessa jiran keessa Java kan jedhu hin jiru. Kanaaf maal gochuun qabaa? Sistemiin koo JDK waan hin qabneef JDK fe'achuun qabaa jechuudha. Kanaaf JDK fe'achuudhaaf warri Unix fayyadamtan salphaadhumatti terminaal irra deemtanii akkas galchitanii achiin Java version jettanii akkas barreessitan jiraachuuf dhiisuu isaa hin beektu. Isaan alatti sistemni keessan Java fe'achuu yoo barbaadan jedheetu waan akka kanaa isinii fidaa jechuudha. Warri Windows irra jirtan immoo websaayitii Oracle irra deemtanii JDK Windowsdhaaf ta'u download godhatanii fe'achuu dandeessu. Akkasumas warri Ubuntu irra jirtan sistema garaa garaa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf more info kan jedhamu irra yoo click gootan akka kanatti isinii fida. Amma IDE nuti fayyadamuu deemnu Eclipse waan ta'eef isa NetBeans jedhu kanan fayyadamina. Isa kanaadha kan isin filachuu qabdanii jechuudha. Isa kana Java JDK 10 isa jedhu kana. Namoonni gara fuulduraatti viidiyoo kana ilaaltan maybe updatein gara biraa fooyya'ee waan ba'uuf JDK 11 ta'uu danda'a. Garuu yeroodhaaf yerootti viidiyoon kun waraabamutti JDK 10 irra ture jechuudha. Isarratti akkas click gootan
waan akka kanaatiin fida. As fuula kanarratti accept license agreement kan jedhamu filachuu qabdu. Erga isa filattanii booddee kompiitarri keessan kamiin Linux moo Macintosh moo Windows dha. Kan koo egaa Macintosh shafiin gara dhufee isa kanan download godhadha jechuudha. Asirratti click godhee amma download naaf gochuu eegalee amma ne download godhee fixutti takkan eegaa jechuudha.